kutaa yeroo darbee walii wajjiniin ilaalaa turre hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 nan dubbisaa akkas jedha. Amantoonnis barsiisa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsachuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan. Dinqiinii fi milikinni baay'een harka ergamootaatti hin godhamu. Namoonni hundinuu Waaqayyoon hin sodaatu turan. Kan amanan hundinuu walii wajjin iddoodhuma tokko turan. Kan isaan qaban hundinuus qixxee ture. Araddaa isaanii fi qabeenya isaanii gurguranii horii isaanii hundumaafuu akka isaan barbaachisutti hin hiru turanii. Guyyaa guyyaatti yaada tokkoon mana qulqullummaatti deddeebi'anii mana isaanittis buddeena cabsatanii gammachuudhaan garaa qullaa'aanis yaada isaanii waliin ga'anii in nyaatu turan. Nyaata isaanii waliin ga'anii in nyaatu turan. Isaan Waaqayyoon hin galateeffatan. Saba hundumaa durattis ayyaana argatanii Gooftaanis guyyaadhaa guyyaatti warra fayyanii amantootatti in dabalee jedha. Utaalloota xinnoon rakkisaa jira. Sagalee koo naaf of kalcha. Yeroo darbee kan nu ilaalaatii turre yeroodhaaf ergamsa mata duree jedhuudha. Waaqayyo sanyii dhala namaa hundumaa gaafa uume akkaawuntii gurguddaa 2 banee fi gara biyyaa lafaa kana waan fide fakkaata. Akkaawuntiin inni tokko mission account jedhama. Yookaas immoo kaayyoo namni sun itti uumameef waan abbaan isaa yaadee fideefiif. Inni tokko immoo bara waan inni uumameef sun itti raawwatu time account yookaas immoo akkaawuntii yeroo jedhama. Yaanni Waaqayyoodhaa barri keenya yeroo dhumu akkaawuntiin kun lamaan isaayyuu zeroo baalaansii akka argisiisan barbaada. Waaqayyoo akkaawuntiin ni banee isa tokkotti yeroo guute isa tokkotti kaayyoo guute. Horii ittiin guunne Waaqayyo. Horii isaan kanatu harkisa. Waaqayyoo isaan kun cufti wal duukaa baalaansii isaanii eeganii dhuma akka deeman barbaada. Si'a tokko yeroo finnee akkaawuntiin miishinii guutuu isaatu jira. Si'a tokko immoo miishiniin dhumee yeroon guutuutu jira. Lachuun isaanii baalaansii ta'anii akka dhuman barbaada Waaqayyo. Kana jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoos yeroon utuu jiruu jedhe akkaawuntii keessa yeroon utuu hin dhumin purpose kaayyoo abbaan kootti na waame gochuun anaaf hin ta'uure jedha. Yeroodhaa fi kaayyoo itti uumamee wal bira qabee fuudhee adeema. Waldaan kiristaanaa akkasii. Waldaan kiristaanaa dhalooti hin dhufaa hin darba. Waldaan kiristaanaa hin jiraatti amma Yesuus dhufutti garuu warra amma jirru yeroo keenyaa fi ergamsa keenya finnee kabiraatti dabarsinee hin darbinaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan maccaa yeroo nu uume hojiidhaaf yeroo wal faana kenneeti nu uume. Waan hundumtu isaan kana keessa jira gaa. Isaan kana keessa jira. Fayyaa nuyi har'a qabnu, humni nuyi har'a qabnu, miilli nuyi har'a qabnu, afaan nuyi har'a qabnu, qooqni nuyi har'a qabnu yeroodhaan hojjeta. Yeroon gaafarraa dhumee jedhu hin dadhaba. Expired ta'aa hin dida. Yerootu daangessaa jechuudha. Yeroo dhumee jedhu faarfannaan bareedaa ammaa hin jiru, kadhatni hin jiru. Hundumtuu yeroodhaan yerootti tola, yeroo wajjinitti adeema. Kanaaf bara Waaqayyo nuu kenne, yeroo Waaqayyo nuu kenne, jireenya Waaqayyo nuu kenne keessatti waan Waaqayyo itti nu uume bayeessa goonee hojjechuun gaariidha. Egaa ergamoonni yeroo isaanii kenname yeroo ergamootaa fi kutaa hojii isaanii kenname Yerusaalemii amma Roomaatti isa jirutti ilaalaa turre. Yeroo isaanii kennamee fi hojii isaanii kenname fixanii hin darbanii jechuudha. Gadaa isaanii hin gudunfanii. Miishaniin isaanii hundi cufame. Miishaniin isaanii eessa ga'a? Roomaa ga'a. Yeroon isaanii amma kamii? Gadaa ergamootaa yookaas immoo apostolic age inni jedhamu yeroo Waaqayyoo deposit isaanii godheedha. Akkaawuntii isaanii keessatti
Yerattiin isin dhumtee ammam humna haa qabaatanii ammam waaqa sadaffaa haa argu Phaawulosii humna yeroo mo'uu hin dandeenye. Hinuma dhume yeroon jalaa. Garuu utuu yeroo qabu Roomaan ga'ee fiigicha isaatii fiigicha koo xumureera. Kaachuu koos xumureera. Fiigicha koo xumureera jedheetu xumura fiigicha isaa Filiphisiyoos irratti edda dubbatee booddee gadaasaa bayeessa godhee gudunfeetu adeeme. Ergamoonni adeemsa isaanii keessatti gufuu fuula isaanii dura jiru, dukkana fuula isaanii dura jiru, hundumaa attamittiin mo'anii bara Waaqayyo isaanii kennee keessatti yeroo isaaniidhaa fi ergamsa isaanii galmaan ga'anii isa jedhu tuqaa arfan tokko kaafne ilaalla. Sababni isaa hojii ergamootaa, miishanii ergamootaa keessaa danqaa baay'eetu tura. Karaan isaanii mijataa hin turre. Adeemsi isaanii mucucaataa hin turre. Fakkeenyaaf gaafa hojii jalqabanii fuula isaanii duraa Yerusaalemii fi Yihuudaadhaa gaafa jalqabanii kan isaan dura dhaabatee isaan dhowwu Hayimaanotii jedhama jenne. Samaariyaa dhaabatee kan isaan eeguu hafuura Saayimoon keessaan hojjetu unhealthy mysticism abidda buusaa hafuurichi garuu hafuura qulqulluu miti. Hafuura mootummaa Waaqayyoo miti. Hafuura hamaadhaa garuu mandaraan guutuu bara dheeraadhaaf bara itti amana isa darbuun hin danda'amu. Garuu hin darbani. Gaafa imala yookaas immoo kaayyoo isaaniif yeroo adeemanii Samaariyaa dhaabatee kan isaan eegu Ateens yookaas immoo beekumsa warra Ateens. Roomaa dhaabatee kan isaan eegu humna impaayiraati. Imperial power isa jennu. Kun hundumtuu isaan utuu hin dhowwin yeroo isaaniif ergamsa isaanii galmaan ga'anii fiigicha isaanii xumuran ergamoonni jenne. Kanaaf maaltu isaan gargaare? Humnatu jira jenne. Humna kanatti ilaalaa turre. Maqaan humna kanaa humna afur ilaalle. Maqaan humnoota kanaa tokko humna wangeelaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo. Wangeela mootummaa Waaqayyoo, humna wangeela Kiristoos jenne. Wangeelli humna Waaqayyooti. Wangeelli humna amantootaati. Wangeela dura humni dhaabachuu danda'u samaayii gadii humni hin jiru. Wangeelli humna qaba. Wangeelli qulqulluun inni kan mootummaa Waaqayyoo ta'e lallabamee jennaanii humnoonni kam hundumtuu bitamaa wangeelaa ta'u malee wangeela dura dhaabatanii humni lama wal bira dhaabachuu hin danda'u. Lafa wangeelli jiru humnoonni kam hin bitamu jenna. Humna wangeela mootummaa Waaqayyoo jenne. Wangeelli keenya humna qaba. Humna qaba. Humni wangeelaa hin dadhabne, hin hojjeta wangeelli keenya jenne. Wangeelli humna hojjetu, humna dukkana diigu, humna seexana rukutu, humna seenaa geeddaru of keessaa qaba jenne. Humna wangeela Yesuusiiniti darbani. Ni lammaffaanii wangeela mootummaa Waaqayyooti tokkoffaan kadhata mootummaa Waaqayyooti lammaffaan ergamoonni hin kadhatu jedha. Kadhanni isaanii kadhanna Hayimaanotii mini kadhata mootummaa Waaqayyooti. Yesus Kristos kan inni fudhachuu didee gaafa gara biyya lafaa dhufee Yihuudoota keessaa sirna kadhataa isaaniiti. Kadhanni isaanii kadhata mootummaa Waaqayyoo hin fakkaatu. Kadhata Hayimaanotiiti. Yihuudoonni irra deddeebi'anii dhaqaniitu Yerusaalem woolii guddaata ammayyuu har'ayyuu gochaa jiru risaayitii godhu warra deddeebi'anii jedhu. Sababa irra deddeebitaniif yookaas immoo practice isin lafa dhiyee bari'uu gootaniif waan isinii dhaga'u isinitti hin fakkaatin. Kanaaf sirna kadhata keessanii gara sirna kadhataasa kan mootummaa Waaqayyootti geeddara jedha Yesuus Kristos. Kadhata yeroos ture hin fudhanne Yesuus. Sababni isaa kadhatichi kadhata eenyummaa identity. Abbaaf ilma gidduu jiru tun ta'in kadhata religion yookaas immoo kadhata warra paagaanii fakkaatu garuu warrumti kakuu qaban practice godhanidha. Kanaaf Yesuus waan inni sirreessa sirna kadhataati. Kadhanni keenya kadhata mootummaa Waaqayyoo jedhama. Kadhanni keenya akkaataa yookaas immoo actionii keessa tun ta'in identity keessa jira. Yaa abbaa keenya isa kanatti hidhamee jira. Amantiitti hidhamee jira. Kadhannaan keenya dheerina kadhannaa yookaas immoo of ciruudhaan waan nuyi goonu keessa jira miti. Kadhanni mootummaa Waaqayyoo humni kadhataa inni kan mootummaa Waaqayyoo eenyummaa keenyatti hidhamee jira. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e, namni ilma Waaqayyoof intala Waaqayyoo ta'e, Waaqayyoo wajjin haasa'uudhaaf mirga qaba jenne. Mirga qaba jenne. Waaqayyoos
ilma intala waan taateef hin dhaggeeffatas hin deebisas jenne. Naaf kadhannaan akka nu itti kadhannu tuun ta'in eenyummaa keenyatti hidhaadha jenne. Kadhata akkasiin maal jenna? Kadhata mootummaa Waaqayyoo jenna. Wangeela mootummaa Waaqayyoo, kadhata mootummaa Waaqayyoo. Kadhata mootummaa Waaqayyoo kadhatu ergamoonni. Inni sadaffaan hafuura mootummaa Waaqayyoo jenne. Kingdom Spirit. Hafuura baay'eetu jira. Hafuurri mootummaa Waaqayyoo maqaan isaa hafuura qulqulluu jedhama. Biyya lafaa kanarra hafuurota baay'eetu jira. Mootummaa ala kana jiru keessatti kan hojjetanii, mootummaa dukkanaa keessatti kan hojjetanii hafuurota hedduutu jira. Hafuurri inni kan keenyaa maqaan isaa hafuura mootummaa Waaqayyoo jedhama. Hafuurri mootummaa Waaqayyoo hafuura maalii jedhama jenne? Hafuura qulqulluu jedhama jenne. Qulqulluudha hafuurri mootummaa Waaqayyoo. Holy Spirit. Hafuura mootummaa Waaqayyoon alatti hojjetan hundumti isaanii unholy, hafuura xuraa'oo jedhamu jenne. Hafuurri qulqulluun gara jireenya isaanii yeroo dhufe maal godhe gaa? Jireenya kenneef jenne. Maqaa jireenya sanaa jireenya qullaa'aa jenne. Hafuurri qulqulluun jireenya qullaa'aa namaa kenna. Holy life. Hafuurri qulqulluun jireenya. Hafuurri qulqulluun jireenya kenna ergamootaaf. Hafuurri qulqulluun gaafa gara jireenya namaa dhufu warri Pentekoostaalii keessatti guddanne hafuurri haaraan hafuurri Waaqayyoo gaafa dhufu afaan haaraatti hinanu si'a baay'ee. Hafuurri qulqulluun kaayyoon isaa inni jalqabaa afaan haaraa kennuu mini jireenya haaraa kennuudha. Brand new life. Jireenya haaraa. Jireenya haaraa. Amala haaraa. Ilaalcha haaraa. Nama hafuurri qulqulluun gara isaa dhufe maaliin barraa? Jireenyatu sakaleessaaf isaarraa gidduuti maaltu jira? Gaappiitu uumama. Jireenya haaraa, jireenya hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun amala Kiristoos qabatee dhufa. Hafuurri qulqulluun yaada garaa Kiristoos qabatee dhufa. Hafuurri qulqulluun jireenya haaraa namaa kenna. Jireenya haaraa namaa kenna. Kan nuyi barreessi baay'ee afaan haaraadha malee jireenya haaraa miti. Afaan haaraaf jireenyi haaraa garaa garaa. Practice haaraa yookaas immoo action haaraa miti. Brand new life dha malee kingdom life. Jireenya mootummaa Waaqayyoo, ilaalcha mootummaa Waaqayyoo, sammuu mootummaa Waaqayyoo, yaada mootummaa Waaqayyoo, adeemsa mootummaa Waaqayyoo, yaada Kiristoos, adeemsa Kiristoos, garaa Kiristoos, karakterii Kiristoos nu keessatti implantii godha. Hafuurri qulqulluun gaafa gara jireenya keenyaa dhufu. Hafuurri qulqulluun ijaan mul'ata. Ija qaba hafuurri qulqulluun. Ija hafuura qulqulluu jenna mitire. Hafuurri qulqulluun hin biqila. Hafuurri qulqulluun hin mul'ata. Hafuurri qulqulluun hin argama. Jaalala fudhatee mul'ata. Ho'a fudhatee mul'ata. Of qabuu fudhatee mul'ata. Amanamummaa fudhatee mul'ata. Jaalala fudhatee mul'ata. Arjummaa fudhatee mul'ata. Isaan kun karakter yookaas immoo neecharii hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun jireenya haaraa namaa kenna. Nama haaraa godha jenne. Nama haaraa godha jenne. Kanaaf hafuura mootummaa Waaqayyoo nuyi hafuura haaraa isa kan mootummaa Waaqayyoo qabna jenne. Hafuurri qulqulluun dhuguma afaan haaraa namaa kenna. Afaan haaraa namaa kenna. Namni hafuura qulqulluun gara isaa dhufe afaan isaa haaraa ta'a. Qooqa dubbatee hin beekne dubbata. Haasaa dubbatee hin beekne haasa'a. Jecha dubbatee hin beekne dubbata. Vocabulary duritti hin gargaaramne baay'eetti gargaarama. Hafuurri qulqulluun haasaa keenya geeddara. Afaan haaraa nuu kenna. Afaan haaraa akka duriitti haasa'u namni hafuura qulqulluu qabu afaan haaraa haasa'a malee. Jireenya haaraa afaan haaraa jechuun afaanota nami hubachuu hin dandeenyeen audience understanding goone dubbachuu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni tokko ani mootummaa Waaqayyoo keessatti takkaadhuma mataan ta'a malee eegee hin ta'u. Kun afaan haaraadha anaaf. Yeroo darbee sagantaa tajaajiltoota keenyaa irratti seenaa waldaa Oromoo biyya daasporaa keessatti afaan haaraa gurguddaa dhaga'ee hin beekne hafuurri qulqulluun kennuu lama duwwaan dhaga'ee. Tokko Ohaayootti dhaga'ee tokko Poortilaanditti dhaga'een isiniin jedha. Dhaga'ee hin beeku takkaadhuma dubbatamee hin beeku afaan kun. Maal inni jennaani inni tokko waldaa kiristaanaaf Poortilaandii $100,000 kenne.
Waldaafan kuma dhibba tokko kennaan seenaa waldaa Oromoo keessatti afaan haaraadha. Afuurri qulqulluun akka godhe yeroo dhufu afaan haaraadha kun. Ni tokko Ohaayyootii daalaara 80 kenne. Kun afaan haaraa waldaan Oromoo yeroo jalqabaaf dhaga'aa jirudha. Afuurri qulqulluun afaan haaraan nama guuta. Haleluuyaa. Afaan haaraa haasa'uu jalqaba namni. Ani mataadha malee eegee miti. Waaqayyo gooftaan maccaa magaalaa kana amma inni dabarsee nuu kennutti jilbi koo fuula Waaqayyoo dura jira namni jedhu kun afaan haaraadha naaf. Badaan dhageenyu waan akkas akkasii. Amma Waaqayyoo miseensa waldaa keenyaa 5,000 ga'utti harki koo gara Waaqayyoo tolka. Kun amma afaan haaraadha. Afaan haaraa kana eenyu kenna? Afuura qulqulluu kenna. Haleluuyaa. Afuurri qulqulluun laaqooqa keenya geeddara. Saxannee dubbannu miti akka namni dhaga'utti garuu rerii kan ta'e dubbatamee kan hin beekne. Dubbatamee kan hin beekne. Afuurri qulqulluun laanguweejii haaraa nuu kenna. Laanguweejii haaraa jechuun maal jechuudha? Si'a baay'ee kan hin dhaga'amne jireenya haaraa. Waaqayyo gooftaan maccaa afaan haaraa isiniif haa kennu. Haleluuyaa. Afaan haaraa namaa kenna. Afuurri qulqulluun yeroo dhufu jireenya haaraa namaa kenna. Qooqa haaraa namaa kenna. Namni afuurri qulqulluu qabu qooqa Waaqayyo haasa'a. Jireenya Waaqayyo haasa'a. Haasaa Waaqarraa, jecha Waaqarraa, dubbii Waaqarraa, dubbii qullaa'aa mudaa hin qabne. Dubbii obboloota waraanne, dubbii qulqulluu isa afuura qulqulluu biraa dhufu dubbachuu gaafa jalqabnu inni kun mallattoo guutama afuura qulqulluu, mallattoo hojii afuura qulqulluuti jenne. Kanaaf ergamoonni humna tokko uffatan jenne. Maqaan humna sanaa humna mootummaa Waaqayyoo, afuura mootummaa Waaqayyoo jedhama jenne. Afuurri mootummaa Waaqayyoo kun gaafa dhufu immoo jireenya haaraa kenneef jenne. Kanaan dura kan isaan jiraatanii hin beekne. Inni arfaffaan tokkummaa mootummaa Waaqayyoo, kingdom unity. Isa kana gaa yeroo darbe waan xinnoo dubbannee turre boqonnaa 2:40 inni jiru tokkummaa ergamootaa jedhamee isa beekamudha. Tokkummaa qulqullootaa. Nuyi tokkummaa qulqullootaatti namanna. Waldaan kiristaanaa gaafa barsiisa sobaa dura dhaabattee keessaa kiriidii isheen barreessitee inni tokkoffaan ani nan amanaa tokkummaa qulqullootaatti jedha. Tokkummaan qulqullootaa humna qaba. Ergamoota boqonnaa 2:42 irratti tokkummaa gurguddaa 3 argina. Tokkummaa mootummaa Waaqayyoo, tokkummaa qulqullootaa isa jennu kana. Inni tokkoffaani tokkummaa wangeelaa jedhama. Gospel unity. Amantoonni barsiisa ergamootaatti qabamanii tokkummaa wangeela Yesuus. Inni lammaffaan buddeena walii wajjin cabsatu physical unity, konooniyaa isa jennu nanna tokko. Konooniyaa jedha afaan Giriikiitiin. Konooniyaa jechuun congenital. Congenital jechuun durii namni yeroo walitti hidhatee dhalatu biddeenuma tokko nyaataa, nyaata tokko nyaataa. Bara kana gargar baasuun hin danda'amus. Tokkummaan suni biddeen tokko, dhiiga tokko, qaama tokko, nanna tokko ta'ee kan hirmaatu jechuudha. Tokkummaa qulqullootaa jechuun. Namni tokkummaa walitti hidhatee namni dhalatu uumamaanii konooniyaa ta'ee kan dhalatu, konjenitaalii ta'ee kan dhalatu, inni tokko yeroo dhukkubsatu isa kanas hin dhukkuba. Mataan isa kanaa dhukkubnaan mataa isa kanaas hin dhukkuba. Miillas walitti jiru sababa ta'eef, nanna tokkotti jiru sababa ta'eef. Waldaa jechuun akkasi. Tokkummaa jechuun akkasi. Isa kana practice godha. Isaan keessaa namni tokko rakkanneedha. Maaliif inni tokko yeroo rakkatee jedhu automatically guutummaa nanna sanaa impactii sababa godhuuf. Tokko danda'ee rafeen bulu tokko beela'eennaan isaan gidduuti. Tokko iyyoomee waa dhabee jennaan immediately inni kun yeroo gadduu jalqabu nanni inni sunis gadduu jalqaba. Nannichi wal duukaa kan inni nagaa argatu tokkummaan isaa guutummaatti nagaa yoo argateedha. Tokkummaan qulqullootaa tokkummaa hawaasaa miti. Tokkummaan qulqullootaa tokkummaa siyaasaa miti. Tokkummaan qulqullootaa tokkummaa lammummaa miti. Tokkummaan qulqullootaa tokkummaa adda nanna tokko. Tokkummaa qulqullootaa. Tokkummaa kana keessa gaa humna guddaatu jira. Tokkummaa kana kan baay'ee isaan fuudhee deeme. Tokkummaa foonii isa wal hidhatee jiru sana. Inni sadaffaanii tokkummaa hafuuraa kadhata godhachuuttis jedha. Kun tokkummaa hafuuraa mul'isa. Narfaffaanii waan qaban hundumaa walitti fidanii jedha. Inni kuni economy unity argisiisa. Amma gaa gospel unity, physical unity, spiritual unity, economy unity. Unity kana qabu sababa ta'eefi
kan qabee ergamoota dhaabuu danda'u hin jiru jenne. Tokkummaa wangeelaa gospel unity tokkummaa wangeela Yesuus. United Oromoo qabnaa waldoonni Oromoo tokkummaa qabu. An tokkummaan sun impressii nan godhu tokkummaa wangeelaan jiru ta'ee jennaan. Maal jechuudha gospel unity jechuun? Wangeelli Efesoonitti lallabameef wangeelli ayyaanaaf wangeelli Qorontositti lallabame tokko. Wangeelli Yihudaatti lallabameef wangeelli Samaariyaatti lallabame wangeelli Roomaatti lallabame wangeela ayyaana Yesuus wangeela tokko. Wangeela tokko. Wangeelaan gargar ba'ee namni qaamaan tokko taanaan tokkummaan sun tokkummaa sirrii miti. Tokkummaan keenya gospel based unity. Wangeelli lallabamu wangeelli keenya wangeela ayyaana Yesuus. Wangeelli lallabamu wangeelli keenya wangeela mootummaa Yesuus. Wangeelli lallabamu wangeela keenya wangeela nagaati. Wangeelli lallabamu wangeelli keenya wangeela humnaati. Wangeela Kiristoos. Wangeela tokkotu lallabama iddoo hundumaatti. Kanaaf isa Qorontosiif isa Efesooniif isa Filiphisiyoosiin jiru waldaan kiristaanaa gospel unity hidhata wangeelaa tokko qabu sababa ta'eef seexanni jireenya isaanii keessa galee rukutuu hin danda'u, tokkummaa isaaniis dhaabuu hin danda'u. Barsiisi ergamootaa barsiisa waldoota hundumaati. Amma doktiriinii baay'eetu uumame, barsiisa gosa garaa garaa baay'eetu uumame. Tokkummaan wangeelaa karaa baay'ee rakkina keessa galee jira bara keenya. Tokkummaa guddaan nu fuudhee adeemu tokkummaa wangeelaati. Nu wangeela irratti tokko, wangeela ayyaanaatiin tokko, tokkummaa wangeelaa qabu turanii jedha. Buddeena walii wajjin caabsatu turani, tokkummaa foonii samma jenne qabu turani, konooniyaa qabu turani jedha. Tokkummaan foonii baay'ee barbaachisaadha. Hawaasummaan baay'ee barbaachisaadha. Fellowshippiin baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan tokkummaa hafuuraati. Walii wajjin kadhatu turanidha. Humna kadhata mootummaa Waaqayyoo, kadhata qulqullootaa. Tokkummaan inni guddaanii ani irratti dhaabadhe tokkummaa diinagdeeti. Economic unity. Amma tokkummaa kana sababa qabaniif maal eessa ga'anii fiixee mataa Roomaarra ga'ani jarri kuni. Tokkummaa kana sababa qabaniif. Tokkummaa wangeelaa qabu. Tokkummaa foonii qabu. Tokkummaa kana sadan keessaa tokkummaa tokkotu rukutame, tokkummaa lamatu rukutame. Tokkoffaan tokkummaa fooniitu rukutame. Hojii ergamootaa boqonnaa 6 irratti. Lammaffaan tokkummaa diinagdee isaanii keessa waa dhufee jalaa gale. Isaan kana lamaan akkamittiin qabani? Tokkummaan kun tokkummaa dinqiidha. Tokkummaan isaanii inni tokkoffaan tokkummaa wangeelaati. Tokkummaa kanatti waa dabaluu kan barbaadu karaa hundumaa ofirraa lolu. Tokkummaan inni lammaffaan tokkummaa fellowshippii, tokkummaa qulqullootaa isa wangeela irratti hundaa'edha. Isaan walii wajjin biddeen cabsatanidha. Tokkummaan inni kan biraan tokkummaa diinagdee, tokkummaa maallaqaati. Seexanni tokkummaa kana keessaa gaaf tokko lo'ee lama rukute. Isa kanatti akkamittiin qaban ergamoonni? Inni tokkoffaanii tokkummaa isa foonii dur qaban ergamoonni miseensi isaanii gaafa baay'achaa adeemanii tokkummaan hawaasummaa isaanii konooniyaan miidhamaa adeeme. Kanaaf uummanni gungumuutti ka'e. Maaltu lafa keenya beekaa? Maaltu dhimma keenya qabaa? Maaltu nu dubbisaa? Jedhanii maaltu hiyyeessa gaafataarra jedhanii ergamoonni baay'ee biizii ta'anii waldaan sababa guddateef. Kanaaf boqonnaa 6 irratti gumii walitti qabanii sirna adeemsa hojii riiseetii godhatanii haaraa sirreeffatanii. Boqonnaa 6 irratti boqonnaa 6 lakkoofsa 1 yoo dubbifattanii amma akka duriitti sin tajaajiluu hin dandeenyu. Waaqayyo nu baay'iseera. Baay'anneerra. Akka duriitti adeemuu hin dandeenyu ergamoonni. Nuyi jireenya hafuuraa keessanii kadhataaf wangeela. Sin gidduutti tiim ministirii nama 7 ayyaanni Waaqayyo irra jiru, humni Waaqayyo irra jiru immoo muudadhaa. Isaan immoo nageenya konooniyaa kanaa, nageenya hawaasummaa keenya irra deemanii isa beela'e isa dhabee isinii akka eeganiif jenne. Kanaaf the best maadaliin guddina waldaa kiristaanaa keessatti kan waldaa warra jalqabaati jenneetu isa kanatti fayyadaman nus jenne.
Waldaan humna wangeelaa har'aa baay'inni keenya xinnoodha. Wal qaqqabuu dandeenya, wal bira ga'uu dandeenya. Waaqayyo gaafa nu baay'isu, gaafa guunnu garuu akka ammaatti na deemu konooniyaan hin geeddarama. Kanaaf maal uumne manuyi tiimii 10 uumne yeroo darbe kan ilaalaa turtan. Kana jalatti tiim ministirii 10 uumne. Tiim ministirii 10 tiimii kana jalaa tiim ministirii liideriitu jira. Akkuma ergamoonni godhan. Ergamoonni namoota 7 uumanii miseensa isaanii hundumaa namoota 7 kana jala hiriirsani. Isaan kun hojiin isaanii maaloodha? Nageenya waldaa eeguudha. Ergamoonni kan isaan dagatan namni bakkeetti akka nafne, dhukkubsatee kan hin dubbifamin hin hafne. Eenyutu karaa kam gabaasii apostolic office bira karaa kam ga'a? Karaa ministirii tiimii kana ga'a. Karaa warra ergamoota jalatti hojjetanii kana ga'a. Nus meetadiin keenya isa kana ta'a. Waaqayyo gaafa daarii keenya bal'isu, Waaqayyo gaafa biyya kana dhaala godhee nuu kennu, nus immoo tooftaa hojii keenyaa bal'ifachaa deemna. Nageenya ummata keenyaa eeguudhaaf jecha, nageenya amantoota keenyaa, tokkummaa amantoota keenyaa eeguudhaaf tiimii gurguddaa 10 qabna amma. Namoonni gaafa dhufanii tiimota kana jala hiriirsaa adeemna. Tiimiin kun guddachaa adeema. Gaafa bal'achaa adeemu tiim liideroota dabalaati adeemna jechuudha. Ergamoonni akka kana godhani. Pirinsipiliin guddina waldaa kiristaanaa keessaa inni maadeliidhaaf inni fudhatamaan isa ergamoonni hojii ergamootaa boqonnaa 6 irratti godhanidha. Inni kun egaa guddina yookaas tokkummaa foonii isa isaan qaban utuu jalaa hin miidhamin wal duukaa adeemuu danda'ani. Isa kana gaafa inni jalaa rukutamee jedhu akka ittiin solvii godhanii darbani. Inni lammaffaan inni jalaa rukutamee tokkummaa diinagdeeti. Tokkummaa diinagdee eenyutu rukute? Isaanuma keessaa namni tokko ka'ee rukute. Maatiidhuma tokkotu tokkummaa bayeessa ta'e adeemaa jiru kana. Tokkummaan foonii gaafa inni jalaa miidhamee assembilii hundumaa walitti qabanii solvii godhanii darbani. Tokkummaa diinagdee isaanii keessa maatiidhuma tokkotu waldaa kiyaa ka'ee xophedhee gale. Maqaan maatii kanaa Hanaaniyaaf Saphiiraa jedhamu. Isa kan akkamittiin solvii godhani? Tokkummaa diinagdee ilaalla gabaabsine. Tokkummaa diinagdee waldaa kiristaanaa dhaloota ugguran kana hafuurri qulqulluun dhaabateen ilaalle. Tokkummaa wangeelaatu jira. Konooniyaatu jira. Tokkummaa foonii biddeen walijjin cabsachuu. Tokkummaa hafuuraa humna kadhataatu jira. Tokkummaa diinagdeetu jira. Araddaasaa gurguree, qabeenyasaa gurguree, muuvimentii kanaaf namni fidee miilla ergamootaa jala kaa'a ture. Gumii hawaasaa sana keessaa namni tokko garuu teessee aarti fakkaata yeroo hundumaa maal barbaachisaa jedhu fakkaata. Maal godhu horii isa guuran kanaa jedhu fakkaata. Akkuma amala isaanii araddaa gurguranii Hanaaniyaaf Saphiiraa jedhamu diinagdee waldaa kiristaanaa filoowunsaa garmalee yaa'ee adeemaa jiru kana dhufanii dura dhaabbatanii fidanii waa xinnoo ishee darbatanii achi ka'an. Hafuurri qulqulluun gagam godhee qabate. Baay'ee keessaa nama 5,000 keessaa Hanaaniyaaf Saphiiraa qabate. Gaaffii tokko gaafate. Ammuma kanatti gurgurtanii jedhe. Waldaa kiristaanaa keenya keessaa waldaan keenya xinnoodha Denverii jireenya maallaqaa keenyaa kan geeddare mata duree kana. Ammuma kanatti gurgurtanii maa jechuudha? Ammuma kana meekii gootanidha. Ammuma kana meekii gootee waggaa kana. Ammuma kanan sii kenne. Ammuma kana argatte. Ittiin jedhe hafuurri qulqulluun. Eeyyeedhani. Eeyyeedhani. Kakuu haaraa keessatti yeroo jalqabaaf Waaqayyo fuula kakuu moofaan lafanni itti mul'ate iddoo kanatti argina. Dheekkamsa kakuu moofaan hafuurri qulqulluun fuulli araaraa Waaqayyo fuulli haaraan fuulli Waaqayyo inni kakuu haaraa yeroo hundumaa karaa Yesuus cubbamaadhaaf ifaa ta'e yeroo kana hin gurraacha'e. Dheekkamsa Waaqayyo abidda Waaqayyo yeroo kana manifestii godhee jarreen lamaan gumii sana keessaa butee baase. Tokkummaa sana keessaa piikii godhe hafuurri qulqulluu hin barbaachiftan isin jedhe. Maaliif? Financial unity kingdom economiidhaa fi isin gufuudhaa ittiin jedhe. Hin baase hafuurri qulqulluun ala.
Afurri qulqulluun hin arga. Ammuma kana meekii goote, ammuma kanan sii kenne, ammuma kana argatte, ammuma kana fidde, ammuma kanaanan sii eebbise ittiin jedhe afurri qulqulluun. Qalbii jirrachuutu isaan irra ture. Mataa jabaatan garuu tokkummaan waldaa kiristaanaa inni guddaan waldaa fuudhee deemu tokkummaa diinagdeeti. Waldaan kiristaanaa amantoonni tokkummaa maallaqa ishee eeggachuudhaaf qabeenya isheetiin Waaqayyoon Jihoovaa isa hundumaa danda'u isa jireenya kennu isa qabeenya kennu qabeenya isheen waaqeffachuu qabdi. Dhimmi maallaqaa Waaqayyoof siiriyesidha. Maaliif? Biyya lafaa kanarraa iddoo Waaqayyoo taa'uudhaa fi yeroo hundumaa balbalarra dhaabbatee eeggataa kan jiru humni guddaan humna seexanaa isinitti hin fakkaatin humna horii jedhama. Humna horii kan nu ittiin moonu mataa horiirra kan nu hojjennu horiidhaan Waaqayyoon waaqeffachuu horii keenya garba waaqeffannaa gochuudhaan horii keenya tajaajilaa slaveii gochuudhaan biyya lafaa kanarraa kan akka horii humna qabu hin jiru. Money is so powerful. Dinqiidha horiin. Horiin namuma kaleessa qajeelaa jallisa. Horiin karakterii namaa distortii godha. Obboleessa nama dhabsiisa horiin. Horiin dhugaa owwaalaa, horiin dhugaas bakkeetti baasa. Nama Waaqayyoo tokkotu waa'ee badhaadhummaa dubbataa. Akka qabeenyi horiin addunyaa kana bushu yeroo dubbatu ikoonomiin biyya lafaa kanarraa saampilii guddaan fudhatamee qorannoon kan irratti gaggeeffame warra LGTB jedhan kana irratti. Maal pruuvii gochuuf turanii namni kan inni dhiiraa akka durbaatti isheen dubartii akka dhiiraatti kan isaan yaadanii akkas ta'anii dhalatan moo dhalatanii mageeddaraman isa jedhuu ragaa dhiyeessuuf addunyaaf jecha yeroo jalqabaaf the biggest sample nama 500,000 sample irratti hojjetan horii guddaa dhangalaasanii qorannoon isaa gaafa bahee jedhu namni gaafa dhalate akkasitti hin dhalanneedha. Dhalatee geeddarame seexanatu isa geeddare jechuudha. Namni gaafa dhalatu inni dhiiraa dhiiruma ta'ee dhalate isheen durbaas durbuma taatee dhalattee jedha qorannoon suni. Qorannoo sanaa horii miiliyoon irratti dhangala'e sanaa miidiyaa hundumaa calaa horiidhuma sanaan immoo owwaalanii akka hin dubbatamne. Ammatuu qorannoon sun namni gaafuma dhalate akkas ta'e dhalate jedhatee BBC, CNN hundi yoona addunyaan isa odeessa. Horiin dhugaa hin owwaala. Daataa meeqa owwaala horiin. Laalaa hin argitu miti akka inni itti ammame. Waraanni Roomaa ammatume Yesuusiin argineerra du'aa ka'eera jedhanii. Dubbiin du'aa ka'u mistiriin ta'u warra dhoksaa guddaama dinqii tokkoon ta'u warra du'aa ka'u Yesuusitti amanuun. Du'aa ka'uun Yesuusitti nama amansiisuun waldaa kiristaanaa kan inni rakkisuu fi horiidhaan yookaas immoo ikoonomiidhaan waraana Roomaa warra ija isaaniin argee the first eye witness owwaalanii warra jalqaba jaan arge sana. Kanaaf warri kaan sekendaandiidha achiin warra achi ture galgala sana. Utuu isaan argineerra nu ija keenyaan jalqaba nu ture jedhanii wangeelli keenya yoona seenaansaa guddaan. Dhagaa maaliif obboloota koo maallaqni humna qaba. Waaqayyo horiin humna nurratti akka godhatu sababan barbaanneef horiin keenya sabjektii waaqeffannaa akka ta'u barbaada Waaqayyo. Saganaan maal jennaa? Tokkummaa diinagdee waldaa kiristaanaa iddootti eeguu jenna. Tokkummaa diinagdee waldaa kiristaanaa iddootti eeguu. Si'a baay'ee namoonni waa'ee kennuu yeroo yaadanii nan kennaa naa kennaa nan kennaa naa kennaa jedhu. Waaqayyo wajjin biizinasii hojjechuu miti kennuu jechuun. We are not in a business transaction with God. Nan kennaa nan fudhaa na eebbisaa miti nagada miti. Kennuun life style ijoollee mootummaa Waaqayyooti. Qabeenya ofii fidanii miilla wangeelaa jala kaa'uun miilla ergamootaa jala kaa'an jedha miti. Iddoon horii posiishiniin isaa achi miilla jala. Qabeenya keenya Waaqayyoon akka ittiin waaqeffannu fedhii Waaqayyoo isa jalqabaati. Namni biyya lafaa kana irratti ammam gaa beektu amma kennu gaa namni.
Waaqayyo gooftaan maccaa dhala namaa kan inni ittiin pruuvii godhe karakterii isaa doolaariidhaan, horiidhaan. Kakuu moofaa keettis, kakuu haaraa keettis. Abrahaam abbaa amantii keenyaa kennuudhaan teestii godhee darbiteettaa jedhe Waaqayyo. Namichi sooressi sunis duukaan bu'aa jedhe. Fatanaa qabaa jedhe, qorumsa qabaa jedhe. Maa inni qorumsi isaa kennuudhaa jedhe Yesuus. Yoo dhuguma anatu sii caalate, anatu gooftaa keeti ta'e, dhaqii dura humna horii, paaworii horiin sirratti qabu sana ofirraa cabsi. Gooftaan tokko garbicha lamaaf hin bulu saaba ta'e fedhe. Gooftaa sana ofirraatti dimoolish gochuun garmalee cibe namicha sooressa sanatti. Hin dadhabe, hin dandeenye. Yesus Kiristoos waldaa kiristaanaa keessa dhaqee taa'ee guyyaa sanaa sirna waaqeffannaa bareedaa ta'e keessa observii kan inni godhe erga teekaweeyinsaa guyyaa sanaa har'a maal baratte yoo jedhanii akkaataa namitti kennu jedhe Yesus. Warroota kennan hundumaa keessaa dubartii qabeenya isheetiin Waaqayyoon waaqessitu waa utuu isheetii hin hafin fiddee ittiin anaan waaqeffatte waaqa waaqeffatte isheetu na dinqe har'aa jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa gumii qulqullootaa keessa taa'a. Inni ilaala Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaa ikonoomii waldaa kiristaanaa, ikonomiin nanna Kiristoos akka guddatuuf amanaan namni Kiristoosin fayye cufti teestiin jalqabaa Waaqayyo doolaarii kee ilaala. Horii keenya caalaa, galii keenya caalaa Waaqayyoon hin jaallannu yoo ta'e mootiin tokko iddoo Yesuus qabachuudhaafi ilaa akkas jechaa jira. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosin lolli guddaan nuyi lollu lola seexanaa isinitti hin fakkaatin. Wal'aansoon keenya inni guddaan lola maallaqaati mootummaa Waaqayyoo keessatti. Lola horiiti. Hin kennu namni beektu hin kennu jaallatee miti. Horiitu humna qaba namarratti garmalee. Mootummaan Waaqayyoo immoo akka maal jedhamu warri taaksii namarraa fuudhan. Waggaan warri namatti ergan. Akka isaanii miti. Har'a kee hambiftee kaffaltee ammana baasuu qabdan jedhu Waaqayyo. Mana hidhaatti naman geessu Waaqayyo. Garuu Waaqayyo lafa dhiyee bari'uu ammanuman sii kennee jedha. Hin ilaala, hin arga Waaqayyo. Boloota koo qabeenya keessaniin Waaqayyoon hangafa godhaa waaqeffadhaa. Maaliif siiriyeesii godhe Yesuus Kiristoos dhimma diinagdee? Maaliif siiriyeesii godhe barsiisa mootummaa Waaqayyoo keessatti critical topicin Yesuus Kiristoos maallaqa ture? Maaliif horiin akka salphaatti waaqa ta'a namarratti? Akka salphaatti waaqa ta'a namarratti. Waaqayyo ekonomii mana isaatiin ilaala. Milkiyaas gubbaatti hin dubbatame reeka koo moofaa keessatti iyyuu gombisaa kootti qabeenya naan gashineedhe. Gombisaa kootti utuu 10 keessaa tokko hin gashin isa kan keessaniitti gashitaniidha. Gombisaa jechuun akka baraarraatti akaawuntii jechuudha. Bara sanaa gombisaatu jira. Gosoonni Israa'el 12 gombisaa qabu. Minaaseen gombisaa qabaa, Niftaalem, Gad hundi isaanii gombisaa qabu. Walakkaa gosoota 12 gombisaa tokkotu jira. Gombisaa Leewwii jedhama. Akaawuntii Leewwii jedhama. Utuu gombisaa isaaniitti hin naqin mataa minaan isa jalqabaa isa walakkaa jiru gombisaa Leewwiitti naqama. Israa'el gaaf tokko lafi minaan baasee gombisaa isaanii xeggodhanii guuttatanii isa kan Leewwii dagatan isa garaa walakkaa jiru. Waaqayyo meerre kan Leewwii inni walakkaa jiru. Inni walakkaa jiru gombisaa Waaqayyooti. Waaqayyo walakkaa jireenya keenyaa taa'uu barbaada. Walakkaa ikonomii keenyaa ta'uu barbaada. Jalqabni kan Waaqayyooti, mataan kan Waaqayyooti. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo inni ilaale an keessan qaba, an koo garuu hin qabu jedhe Waaqayyo. Akaawuntiin keessan qaba, kan Leewwii akaawuntii Waaqayyo jedhamee inni beekamu garuu hoomaan qabu jedhe. Kanaaf maal jedhe Waaqayyo? Takkaan milkooftan jedhe Waaqayyo. Milkooftan jedhe Waaqayyo. Jireenya keenya irratti, bara keenya irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin humni horii
aboo hin godhatin. Kingdom economic unity iddootti eegu waldaan kiristaanaa. Ikoonomiin keenya harca'uu hin qabu. Nuyi warra Yesuusitti amananiidha, warra kennaniidha nuyi. Warra kennaniidha nuyi. Qabeenya keenyaan hin waaqeffannaa, lubbuu keenyaan hin waaqeffannaa, hafuura keenyaan hin waaqeffannaa. Waan Waaqayyoon hin waaqessine jireenya keenya keessa hin jiru. Sirna waaqeffannaa keessatti fuula mootii duratti qulqulloonni yeroo dhiyaatan sirna mana mootummaa keetti citizeniin fuula mootii duratti yeroo dhiyaatan horiin involvii godha yeroo hundumaa qabama mootiin fuula mootii yeroo dhaxxanii sirna mootummaa keessatti kennaan biraa hafuun irra hin jiru. Iyyeessasa ta'uu maalasa ta'uu isa hundumaa qabuu fi jalqaba kennaa kenna. Ittaanee miilla mootii dhungata. Ittaanee dhimma isaa mootiitti mata. Inni dhumaa mootiin dhimma isaaf sagalee baasaaf. Sagaleen mootii seera qabeessa sababa ta'eef hin geeddaramu. Garuu dhimma isaatiif fuula mootiitti carraa argatee sirnoota kanan guutu yoo ta'e mootiin dhimma isaatti hin dubbatu. Jalqaba fuula mootii miilla mootiitti waan hundumtuu dhangala'uu qaba. Maariyaam isa gati qabeessa mana ishee jiru sanaa miilla mootii irratti jalqaba bantee dhangalaafte. Yesus Kiristoosin mootummaa isaa recognized kan isheen goote the best gift mana ishee keessa jiruuni. Shittoon sun hiika qaba. Inni isheen cabsitee dhaxxee qabeenyi isheen qabdu inni guddaan isaa miilla Kiristoos irratti dhangalaafte suni. Shittoon sun dubartiin durbii Yihuudootaa warri qabeenya qaban xinnoo Maariyaam qabeenya qaba abbaan isaanii gaafa durbi geessuu taatu kennaa guddaa tokko bitanii kennuuf. Maqaan kennaa sanaa shittoo gati jabeessa jedhama. Hundatu qaba miti. Shittoon sun si'a tokkicha caba bara jireenya ishee keessatti. Yoom cabaa gaafa heerumtee jettu galgala miilla abbaa manaa isheetii irratti cabsitee dhangalaafti nama baay'ee jaallattu irratti. Amma gaafa sanaatti garuu shittoo sana seefii gootee qabatti nama baay'ee jaallattuufi. Maariyaam shittoo sana gaafa cabsitee miilla Yesuus irratti dhangalaaftu abbaan manaa sinaa caale hin jiru. Nami jireenya koo keessaa olaanaan akka kee hin jiru. Inni maatiin koo naa kennan innan qabadhee jiru ilaa miilla kee irratti cabee haa dhangala'uutti. Haleluuyaa. Yesus Kiristoosii gaafa Yihuudaan dhufe maaliif horiin hiyyeessota gargaaruu danda'u qabeenyi kun gurguramee hiyyeessota baay'ee gargaaruu kun danda'u maaliif taphatu jedhe yeroo inni jedhe isaan yeroo hundumaa sin bira jiru jedhe. Maal jechuun barbaade? Jireenya keenya keessaa qaamna kan jenne hundumaa mootii ittiin akka waaqessinu barbaada Waaqayyo. Mootii ittiin akka waaqessinu barbaada Waaqayyo. Atamittiin laanna yookaas immoo tokkummaa mootummaa Waaqayyoo, ikonoomii mootummaa Waaqayyoo atamittiin iddootti eenna. Tokkoffaa utuu gargarin kutin laanna. Giving continuously. Lammaffaa giving generously. Sadaffaa giving joyfully. Kettiin kennu ijoolleen Waaqayyoo. Ijoolleen Waaqayyoo waan Waaqayyo isaanii kenneen yeroo hundumaa ittiin Waaqayyoon galateeffatu. Ijoolleen Waaqayyoo warri kakuu haaraa generously harka guutee ayyaana sababa nuu kenneef harka guutanii kennu. Ijoolleen mootummaa Waaqayyoo gammachuudhaan kennu. Obboloota koo jireenya keenya keessatti mootummaa Waaqayyoo keessatti jireenya afuuraa keenya irratti dhiibbaa guddaa kan qabu. Jireenya afuuraa keenyaa keessatti hidhaa guddaa kan qabu. Saba keenya gidduutti hiikamuu kan dide. Dhimma ikonoomii mootummaa Waaqayyooti. Ikonoomii yuunitii keenya. Namni si'a tokko odiitarii ta'uu barbaada Waaqayyoof kenne. Sababa baay'ee dhiyeessa. Namni si'a tokko ani achi
waldaa biyyaan gargaara. Iddoo akkasiitiin mana ijaareedha. Waan Waaqayyo sii kenne keessaa the minimum isheen xinnoon 10 keessaa tokko nanna taatee wajjin kan jirtu kan local church keetiiti. Isa kanatti kan hin amanne ofumaa miidhamuurra lafattituu gargar hin kutin qabeenya kee laattee waldaa itti amantu dhaquutu irra gaariidha jedhee amanani. Waaqayyo gooftaan maccaa nu ilaala. Qabeenyaan utuun waaqessin, horiin utuun waaqessin, karaa kam waaqessuun baay'ee fudhataman qabu. Iddoo kana yeroo dhaabannu na fakkaadhaa jechuudha namaani. Yeroo tajaajillu na fakkaadhaa jechuudha. Nuyi fariisota miti. Owwaala maraggii miti nuyi. Nama dura dhaabachuu jechuun be like me jechuudha. Qabeenya keessaniin utuu Waaqayyoon hin waaqessin fuula Waaqayyoo dhaabachuun Waaqnis nama taazzabaa, namis nama taazzabaa. Namni ammam ga'a amma giving recording saatii ga'a namni. Vaaliiwwan nama ammam ga'a amma kennu ga'a namni. Yesuus akka jedhe naaf obboloota ko horiin maallaqni isiniif Waaqayyo gidduutti baariyerii yookaas immoo allayyaa hin uumin. Waldaa jiraattan keessatti kennaa, qabeenya keessan kennaa, yeroo keessan kennaa, humna keessan kennaa, qalbii keessan kennaa, taalentii keessan kennaa, poteenshaalii keessan hundumaa kennaa. Waaqayyo immoo yeroos waan qabu hundumaa kennaa. Kan Waaqayyoo fudhachuu fi Waaqayyo kan keenya barbaada. Isa guddaa kan Waaqayyoo fudhachuu fi Waaqayyo ishee xinnoo kan keenya barbaada mootiin. Harki mootii harka keenya keessa akka galuuf harki keenya ishee xinnoon harka dhimma isaa kee akka galtu barbaada Waaqayyo. Harka Waaqayyo moo harka keenyatu caala? Harka isaa caala namni jedhu harka kee hin qusatin. Harka isaa isa guddaa kan barbaaddu harka kee ishee xinnoo hin qusatin. Harka isaa isa Waaqaaf lafa kana baatee jiru yoo barbaadde harka kee ishee bicoo kana baay'ee man qusatin. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Harki kee harka Waaqayyo si diriirsa. Harkatu wal jala darbalaa galgala kana. Harki kee kan Waaqayyoo keessa gala, harki Waaqaa immoo kan kee keessa gala. Harka keessanitti Waaqayyo isin hin dhiisin. Takka harki namaa naman ga'a. Harki keessan isin hin ga'u. Harki Waaqayyoo galuu gaadha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaa mootummaa isaa keessatti akka Hananiyaaf akka Saphiiraa hafuurri Waaqayyoo ammuma kanan sii kennee jedhee nun taazzabin. Kanuman sii kennee ammani. Kanumaanan si eebbisee ammani. Is this all you make? Ammuma kan argatti ammati. Kanaaf ofitti maa ammuma kana naa kennee Waaqayyo. Ammuma kanan argadhe ani. Waan argattan hundumaan waldaa keessan tajaajilaa, Waaqayyoon waaqessaa, mul'ata waldaa keessanitti kontribiutii godhaa. Yeroo harki keessan kan Waaqayyoo kee galu, harki Waaqayyoo immoo kan keessan keessa gala. Isa kanaan egaa maal jennaa? Kingdom economy unity jenna. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti humni ergamoota viileejii Galiilaatti kaasee mataa Samaariyaa irra dhaabee humna gurguddaatu dugda isaanii duuba jiraa jenne. Humna wangeela mootummaa Waaqayyoo, humna kadhata mootummaa Waaqayyoo, humna hafuura mootummaa Waaqayyoo, humna tokkummaa dinagdee mootummaa Waaqayyoo jenne. Isaan kana kan qaban humni dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Galgala kana, ganama kana Waaqayyo gooftaan maccaa waldaa keenya humna kanaan haa eebbisu. Waldaa